fedhii ofirraa baasuu waan jedhamu dalagaa fokkataa kana hin dhiisuu jedheetiin namni tokko koomentii kana naa barreesse. Dalagaa fokkataa jibbisiisaa kana dalaguu keetiif wantoota 10 si mudatan viidiyoo kana keessa sitti. By the way viidiyoolee wantoota kana wal qabatan wallahi jaaladheetii miti kan dalagaa jiru. Viidiyoolee kanneen maatii kiyya biratti wallahi saalfataatiin viidiyoo kanneen dalagaa jiru. Kaayyoon ani viidiyoolee kanneen dalagaa jiruufis dargaggeessi wantoota fokkatoo kanneen keessaa baheetiin sammuu isaa, qaama isaa, dandeettii isaa kan Rabbiin isa keessa uume itti fayyadameetiin amantii isaatiifis, lubbuu isaatiifis, biyya isaatiifis addunyaa kanaaf waan bareedaa akka dalaguuf jecha dalagaa jira. Kanaaf viidiyoolee kanneen sirriitti koppiliing sheer godhaatiin dargaggeessa hedduu biraa akka gahu naaf taasisa. Jalqaba wanta kana dalaguu keetiif rabbii keetiin adda citta. Eeyyan rabbii kee dhabda maaliif jennaan saalfatuu dhabdeetiin wallahi kabajaa ofirraa fuutee waan rabbiin haraama godhe dalagaa jirta rabbii keetiin adda citta. Lammaffaa sammuun kee dadhabaa deema. Eeyyan waan xiyyeeffatuu hin dandeettu sammuun kee dadhabaa deema. Sadaffaa kaayyoon kee ni nyaatama. Eeyyan wallahi kaayyoon kee ni nyaatama. Ati kaayyoo kee irra xiyyeeffatuu hin dandeettu. Wantootuma akkanaa qofa osoo naannessitu umrii kee fixxa. Afraffaa qaamni kee laafaa deema. Eeyyan wallahi huqqattee nyaatamteetiin qaamni kee laafaa keessattuu ispoortii illee hojjetu ta'e sheepii bareeda baasaan deemtu maa jennaan wanta kanas nyaataa deema qaamni kee si laafa. Inni shanaffaan dugdi kee si dhukkuba. Wallahi dugda tan jirre nyaateetiin si fixee dugda kee irratti dhibee si geessa. Jahaffaa coggaarraa yookaan garaacha kee illee si dhukkubaa deema. Sababa dalagaa kanaatiif wallahi coggaarraan kee illee tuqamee garaachi kee akka hin taane si ta'a. Torbaffaa jireenya kee ka fuulduraa irratti yoo maatii uumatte illee wanta kana yoo ka adeemtu ta'e wallahi wanti kun jireenya fuulduraa ka maatii irratti illee dhiibbaa sitti geessaatiin deema. Saddeetaffaa nama keessatti illee tuffatamaa taatee of tuffattee ofiif iddoo kennuu dhabdee kabajaa kennuu dhabdee tuffatamaa taateetiin hafta. Saglaffaa sababa dalagaa kanaatiin gaabbiin sitti baay'ataa deema. Agdaduma dalagduun baay'isoo ittiin gammaddu hin gaabbita. Gaabbiin sitti baay'ataa deemee jireenya kee keessa gaabbiin akka malee seeneetiin wallahi gaabbii galta. Gaabbii waan jedhu sammuun kee barataa deema. Kanaafi gaabbii yookaan quccitii hamatti seenteetiin keessi kee wayiin hin gammadu gammachuu dhabda. Kurnaffaa rabbiin kenna dalagaalee fokkatoo nu dalagnuu fi jannata keessaa filannoo nu kennee jira. Qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaquun. Jannata si wayyamoo dalagaa kana si wayyaa siin jedha rabbiin. Kamiin akka filattu deebii kaadhu. Rabbi dalagaa fokkataa kana keessaa si haa baasu. Wallahi dalagaa kana harka keenna, qaama keenna, qaamni keenna guutuun, sammuun keenna guutuu waan kana ka jibbu rabbi haa taasisu. Yeroo keessan kaayyoodhaan qabaa, hojiidhaan qabaa, kophaa keessaniin taa'inaa. Akkami akka dhiisuu dandeettan viidiyoolee hedduu dalagee jira ilaaluu dandeettanii rabbiin nama cimaa si haa taasisu wantoota fokkataa kanarraa si haa qabu. Habiibii kiyya salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.